daa'imni lafa kiiloomeetira 600 garaa konkolaataa jalatti ol maxxanee dhufee Finfinneetti bu'ee jedhanii rabbi murii keessa dheeressu jechuutti nutti ulfaate itti dabaluunis immoo achi jala taa'eyyuu yeroo namni poost isa godhu sheer godhaa ture jedhan garuma konkolaataa jala maxxane waan oromoo waan isin nu gootamoo barana yeroo tokkos mucaan tokko du'a moo eegale nuun jettanii jechuudha eega du'e booda du'a moo lubbuun deebi'ee maatiitti gale nuun jettanii lafa nutti guuttanii yoon gargaarraa ta'e kottaan gargaarraan ergaa bareedduudha muudii isinirraa fokkatu muudii akkasii bakka fiddanii nutti hin dhoobina maal tokkommoo keessa ba'ee maal jedhaa tasa kan na aarse jechuudha eega mucaantii feesbuukii irra galakkifame har'a nama guddaa nama cimaa beekaa biyyaa waliin jira jedhee mucaa waliin laayivii seene jechuudha feesbuukii irratti mucaa wayii oromoo maal taatanii jenamaati isin nyaatee dubbiitti isin hirkaa dhumee maanu rakkibtanii oo gargaarsa ta'e kota. Mee mucaan kun immoo wanna inni jedhu walumaan dhaggeeffatu. Maqaan kee eenyudha? Gammachuu Mitikkuu. Ishii maal taanaa makiinaa littee? Asii Addis Ababa barbaade deema barbaadeetan deeme. Addis Ababa ruuchaa deemuuf ture. Ammoo achittiin baduu barbaadee ture. Baduu barbaade? Maaliif badda? Biyya kana keessa waggaa lama taa'eera maal nama jedhadhee adeema jiraatu. Biyya kana keessa waggaa lama teessee maal lafa eeddatti deemu barbaade? Okey, makiinaa akkamitti immoo? Paabliikii. Eessisaa? Garaa jira. Garaa jira? Garaas safara kam? Safara gommaa fuuldura. Safara gommaa fuuldura? Jala isaa moo irra keessa isaa? Jala isaa. Okey, achi jalatti mudannoo akkamii si mudate? Awwaara kana fa'aa na mudate. Awwaara fa'aa? Jala iddoo kamiin teessaa? Gommaa fuuldura isaa walitti ganaanaa. Gommaa fuuldura isaa walitti ganaanaa? Ishi maal maal fa'aa goote? Kam sibiila irra teessee hidhatte? Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyiseetuuf kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa asumra haa qabsinen jecha har'a viidiyoo biraa qabadhe isinii dhiyaatee jira hanga dhuma viidiyoo kiyyaatitti na wajjin turaadha duraan dursitanii viidiyoo ishee laayik gochuu hin dagatinaadha warroonni mana kanaaf haaraa taatan sabskraayibii gochuudhaan akka mana kana seentan jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha akkasumas warroonni mana kana keessa jirtan immoo laayikii koomentii gochuu hin dagatinaadha akkasumas sheer gochuu hin dagatinaadha egaa please YouTube'n biyya baay'ee gadi bu'ee jira kanaafuu isin immoo gargaarsa keessaniin akka xiqqoo isheen gargaartan laayikiidhaan akkasumas sheeriidhaan jabaaddochuudhaan akka na cinaa dhaabbattan jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha egaa laayikii gochuudhaan wanti baay'ee isin barbaachisu hin jiru harka keessaniif fayyaa kennu isiniin jecha laayik gootan yoo bira darbitan itis iizii salphaadha viidiyoon ani gaara qabadhe isiniif dhiyaadhe akkuma beekamu jalqaba irratti akka argitanitti mucaa kiiloomeetira 600 deemee Finfinnee seene jedhamu kanarraa egaa mucaa kana akkuma beektan guyyaa har'aa sooshaal miidiyaa kanarratti obboleessa keenya mana irraachuutti raachuu biratti argamuudhaan miidiyaa hawaasaa kana irratti deddeemaa jira egaa innis kiiloomeetira 600 gommaa makiinaa jala bulee gommaa makiinatiin makiinaa jalatti oofidhee amma Finfinnee gahuu dhufee jira jedhanii Itis ani kaya kun hangga makan gata himbeeku jechuun namni tokko makiinaan oo'a qaba makiinaan fakkeenyaaf amma makiinaan gaazidhaan deema gommaan makiinaa oo'uu danda'a akkasumas immoo jechuun shimeeshawwan elektirooniksii achi keessa jiran akkasumas gommaa makiinatitu jira immoo jechuun sibiilota adda addaatitu jira hingaala kiiloomeetira 600 deemee jechuudha ONC ani garuu kana jedhee isinitti himuu hin danda'u gommaa makiinaa jala kiiloomeetira 600 deemeeti Finfinnee ga'e yoo jedhamu xiqqoo amanuutti baay'ee ulfaataadha egaa akkuma tana dura mucaan du'ee ka'eeti warratti galee fudhatamuun sodaatee jedhamee egaa wanni nu soomne hin jiru kunis nama tokko gargaaruudhaaf garuu nama ta'anii nama gargaaruudhaaf sababa akkana kana osoo hin ta'in namummaa isaatiin rakkina isaatirratti gargaaruun tola ooltummaan eenyuma birattuu fudhatamaadha eenyuma birattuu barbaachisaadha garuu moojitu akkamitti gaafii ta'uu danda'a ani amma fakkeenyaaf akka kiyyaatitti akka fayyiseetitti ta'uu danda'a
jedheetan danda'a jedheetan ani fudhachaa jira malee waan ta'ee raajidha waan ajaa'ibaati jedhee irraa dubbachaa jiru. Akkamitti gaafii natti ta'ee jira jechuudha. Namoota hedduutti gaafii ta'aa jira jechuudha. Egaa kun jechuudha baay'ee amanuutti baay'ee ulfaatadha. Namoonni makiinaa sana ofii fide diraayivariin isaa jechuudha. Akkamitti akka arge mucaa kana odoo inni abbaa makiinaa sun ifa nu godhee isarraa hubachuu dandeenya. Garuu moojitu akkasumatti kiiloomeetira 600 Finfinneetti of arge kan jedhamu kun dhugaa amanuutti baay'ee ulfaatadha. Kanaafuu ani hanga bakka turuu ta'ellee hin beeku. Oromoon kun waan wal somne hin qabnu waan baay'eedhaan wal sobani. Kanaafuu kun moojitu xiqqoo ishii uummata amansiisuudhaaf illee hangam akka ta'e baay'ee isaa ulfaatadha. Akkasumas moojituu ajandaawwan biraa sooshaal miidiyaa kanarra deemu obboleessa keenya artistii cimaa Hundaalam Goosaa waggaa ji'a 10 waggaa miti ji'a 10 gadda qaadhimaa isaa Qananii Addunyaarra kan ture yoo ta'u guyyaa kaleessaa abbootii gadaatiin eebbifamuudhaan gara hojii isaatiitti akka deebi'u taasifamee jira. Haa ta'u malee maatiin qaadhimaa isaa Qananii Addunyaa fudhachuu diduun isaaniitis sooshaal miidiyaa kanarratti intala keenya kan boru bakka guddaan ogeessi jennee barsiifannee rakkoo meeqa keessa dabarree barsiifannee akkamitti ji'a 10 odoo waggaaleen guuteen ji'a 10 keessatti eebbifnee baafna jechuudhaanis gaafiiwwan tokko wantoonni faallaa kanatti ta'an hedduutu jira. Egaa artistii Hundaalam Goosaa ji'a 10 gadda qaadhimaa isaatiin kan manatti ture ta'uun isaa miidiyaan hawaasaa guutuun ni beeka. Haa ta'u malee hanga ammaatitti haala saniin ta'ee amma maatiin Qananii akkasittiin diduun isaanii baay'ee kan nama gaddisiisu akkasumas kakachuu akkasumas gaafiiwwan adda addaatu jira. Egaa artistii keenya Hundaalam Goosaa rabbiin gargaarsa isaatiin isaa baasu gara hojii isaatiitti isaa deebisu Oromootti isaa maku jenna. Nama gaddaan ji'a tokko manatti waggaa tokko ji'a lama bichaa tafaa waggaa tokko mana taa'edha. Egaa kana jedhanii dhugaa kana caalaa murteessuun baay'ee ulfaatadha. Rabbi isaa gargaaru jenna. Viidiyoon har'aaf qabadhe isiniif dhiyaadhe asuma irratti xumura. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jechuun jaaladha. Hortan gaarii viidiyoo kana laayik sheer gochuun hin dagatina.